Tole, nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuunee nagaa jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jedha. Walitti deebinee jirra guyyaa har'aatiifis kunooti jirra jirtu isiniin jedhe harka fuudhe hordoftoota chaanal Alamtuu jalatti kan argamtan biyya keessaaf biyya alaa bakka isin argamtan hundumatti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ni nagaa keenya nu baay'isee waaqayyoo haa ulfaatu. Baga jiraattanii baga eegamtanii yeroo kana geessanii egaa guyyaa har'aa kana ga'uun yoo waaqayyo rabbiin nama gargaare malee ga'amuun hin danda'amu waan ta'eef baga geessan guyyaa har'aa isiniin jedha. Akkasuma warroonni na hordofaa jirtan hedduuta kanaaf galatoomaa gidduu kana sinirraa badeen jira tureen jira garuu har'a immoo deebi'een jira akkuma carraa ta'ee deebi'een jira baga nagaan dhufte naan jedhaa namni dhugaa sinirraa ture jiru nama gaafattanii nama yaaddanii anis yaadeen jira. Warroonni haaraa har'atti gara mana kiyyaa dhuftan sabiskiraayib ishii jettu sana tuqaatii yeroo hundumayyuu viidiyoon ani gallakkisu kallattiidha isin bira ga'uu danda'a. Akkasuma immoo warroonni maatii naaf taatanii jirtan immoo laayik sheer gochuudhaan akka na jajjabeessitan sin gaafadha jaalalaa sin gaafadha. Warroonni na jajjabeessaa jirtan dhugaa hedduu takka galatoomaa kabajama. Sababiin isaa Oromoon kun baay'ee jaalala nama jaalachuu kaanaan adda jaalalli keessanii akkanumatti itti nuufaa fufsiisu waaqayyo isiniin jedha. Kanaaf jiraadhaa uummata jaalalaaf uummata kabajaa anillee akkasuma isiniin jaaladha isiniin kabajaa. Tole gaaffii waan ta'e gaafatameetii nan dhufee barnoota kiyya kutaa lammaffaa keessatti gaaffii tokko na gaafatanii tokko dubartii na gaafate dubartii tidaarii qabdu jechaadha. Lammaffaa gubbaarratti immoo egaa akkasuma wal fakkaata gaaffii isaanii dhiiradha garuu gaaffii isaanii tokkuma jechaadha. Gaaffii sana deebisuudhaaf haalanaaf mijachuu dide kanaaf gaafficha sana deebisuu hin dandeenye dhiifa manarraa taasiniin jedheen jira warra gaaffii na gaafattanii turuu kiyyaa fi har'a garuu deebisaatiif isinii dhufeen jira. Obboleettiin koo tokko gaaffiin ishiin na gaafatte alamii hedduu takka galatoomii garuu sin dinqisiifadhaa naan jettee jirti. Anillee hedduu takka naaf galatoomii sin dinqisiifadha siin jedha bareedduutiyyaa. Na dinqisiifachuu keetti fanas sin dinqisiifadha naaf galatoomi naaf jiraadhu siin jedha. Itti aansuudhaan gaaffii ishiin na gaafatte gaaffii tokko na gaafatte. Ani jette ani nama tidaarii qabu abbaa warraa qabu gaa'ela keessa jiru garuu immoo otuun gaa'ela keessa jiru abbaa warraa koo kana walii galuu hin dandeenye yeroo hunda naan lolaa yeroo hunda tarikaa lolli baay'ate kun beektu maanni garaf kan godha sunis hin dhabamu ta'an beekullee obboleettii kiyyaa yeroo lolu rukuchaanis hin jedhamti garuu afe jedhamarree dhoksaatti illee dhabamtu wanta akkasii kuni. Kanaaf obboleettiin kiyya kuni maalan gochuu qabamee natti miidhiifama wajjin naan jettee jirti rakkoon qabu sittan hima abbaa warraa keessitu qabata waan ta'eef dhiironni tokko tokko amalli isaan qaban maal seete tokko amala gaarii kan qaban hin jiru. Gaarii yeroo isin jedhu bakka waan kamuu yoo haati manaa isaa yoo balleessiteeyyuu yaada gaarii kan qabuuf gorsullee kan danda'u akkaataa ishiin waan badaa sanatti hin deebine irraa deeffachuu kan danda'u hin jira dhiirri tokko tokko qaxaleessaa jecha. Dhiirri tokko tokko immoo waanuma badii osoo hin argin akkasumaan dutullee hin jira akkasumaan kan lolurree hin jira. Inni sadaffaa gubbaarratti immoo fakkeenyaaf badii keedhuma sana yoomma sirratti argee kan lolus hin jira. Kana keessaa fakkeenyaaf yeroo hundumaa yoo inni lola qabaate yookaan waanuma arge irratti siin lola ta'e waanuma kamirrattuu in lola yoo ta'e ati jaalalaan booji'uu qabda. Sababiin isaa yoo inni lole atis lolte gaa'elli keessan hin diigamaa deema. Maal ta'a deema seeta? Hin diigamaa deema. Walitti qabachaa adeema. Yoommoo ati gidduu keessanitti otuma inni loluu otuma inni bakka waan barbaade jedhu dhiistee jaalalaan itti adeemte jaalala itti dubbatte otuma inni loluu waanuma inni lolee sana hundumaa dhiiftee yoo jaalalaan itti adeemte gaa'elli keessan ijaaramaa deema.
dhiironni sooshaal miidiyaa kana hordofani haadha manaa isaanii akka puuphaatti qabatu. Akka puuphaa beektu miti? Puuphaan fakkeenyaaf yoo seeran qabatan, yoo bakka bareessanii qabatan, qabannaa yoo toshan malee yoo nama harkaa buute nama jalaa cabdi jechaadha. Kanaaf dhiironni sooshaal miidiyaa kuni sooshaal miidiyaas ta'e tokko tokko jiru. Haadha manaa isaanii akka puuphaatti kan qabatan. Baay'ee jaalala guddaa kan qabaniif. Waan kamirrayyuu iddoo olaanaa haadha manaa isaaniitii kan qabaniif. Waaqayyoon naa kenne jedhanii jaalala dhugaa kan qabaniif hin jiru. Garii isaanii immoo otuma ishiin waan gaarii hojjettuyyuu, otuma ishiin bakka waan jaalalaa, waa hedduu waan babbareedaa hojjettuyyuu kan iddoo hin qabneef hin jira. Dhiironni tokko tokko dantaa ishii kan hin qabneef hin jira jechaadha. Innaa kanaaf warroota akkanaa kanallee irraa adda ba'uu miti obboloota koo. Carraa hiree kee ganama sii kenne. Gaariis haa ta'u, badaas haa ta'u. Ganama walitti dabalamtanii wajjiniin gaa'ela dhaabdan taanaan amala keessan dursa wal barsiifadhaa. Ani amalli koo kana jedhii itti himi. Innis immoo amalli koo kana jedhee sitti hima. Amala keessan gaafa wal barsiifattan amala san gubbaarra dhaabattanii warattanii wajjiniin tarkaanfattanii adeemtu. Wanni kamiyyuu yoo ta'eyyuu walitti sinaartanii walis hin loltan. Kanaaf obboleettii kiyya gaaffii kana na gaafatteefi yeroo hunda yoo inni lole ati dhiisi. Atis yoo wajjiniin lolte gaa'ela kee diigama. Jaalalatti argisiisi bakka. Jaalalumatti argisiisi yeroo hundumaa jaaladhu. Sababiin isaa maal godhure? Maal godhu? Ati amma obboleettiin gaaffii kana gaafattee sooshaal miidiyaa banattee akkasuma yuutuubii irree fayyadamaa jirta. Gaafa biyya Arabaa kana galtee biyya keetti galtee miidiyoota kana laalchisi. Fakkeenyota dhiirota danuu isaanii haadha manaa isaaniitiif yaada gaarii fi ilaalcha gaarii warroota qaban kana isaanitti argisiisi. Isaan laalchisi. Yeroo hundumaa isaan laalu. Yeroo isaan laalee keessaa badaa deema, cawaa deema jechaadha. Siif jaalala gaarii qabaata. Kanaaf warri dhiirotaa warri loltan hin lolinaa, hin dutinaa, waanuma argitan irratti haadha manaa keessanitti hin lolinaa. Nyaaratti hin guurinaa. Haadha manaa keetti dhagna kee gartokkeedha. Fakkeenyaaf dhagna kee gartokkee kana keessa harka kee kana fakkeenyaaf harka koo kana keessa tokkoon kana amma moodoo waanuma barbaade ta'e kayyoo madaas godhate waanuma fedhe yoo ta'e ofirraa muree gatuu danda'a. Kiyyaan bina marara. Kanaaf akkasitti ilaalaa haadha manaa keessan jaalladhaa. Yeroo hunda lolinaa. Nan beekaan yaada gaarii fi yaada bareedaa dubartootaaf kan qabu tokkoon tokko isaanii jechaadha. Tokkoon tokko isaanii immoo egaa isaan warra akkamitti seetan? Warri haadha manaa isaanii yeroo manatti galan yeroo hunda lolanii, yeroo hunda caqacaqanii, yeroo hunda baqa akka nagaa ishiin hin arganne waan hojjettu kamirrattiyyuu waan ishiin hojjettus kan tuffatan kun warra akkamitti seetan? Warra ijji isaanii gartokkee ilaaltu. Gartokkee yeroo isiniin jedhu magaallee ishii asiinis yoo dabarte ishii kan laalu, bareedduu ishii achiinis yoo dabarte ishii kan laalu. Fokkiftuu maal laalu? Fokkiftuu fakkeenyaa kana irraa goruu. Kanaaf warra akkasiitu maal godha seetan? Haadha manaa isaanii yeroo galan loluun. Kanaaf yaa bareedduuti yaa ati dhiisi jaalalumaan qabadhu. Abbuma manaa keetu si caalaa. Amala keessan garuu wal barsiisi. Gorfadhu ishii gorfadhu. Namatti baastee dubbachuudhaan dursa gorfadhu. Tokko tokko maal godhu seetan? Dhugaan jaaladhan. Waanuma tokko irratti yoo wal lolan icciitii isaanii alatti baasu. Inni kana godhee, inni kana godhee, inni kana goonanan waan akkasii godhe jedhee jettee waa irrattee jaarsummaa ta'anii jaarsummaa sanitti gadi tarattaru. Waan icciitii dhokataas gaduma guuru. Inni kun barbaachisaa miti ijoo wanti isinii galuu qabu. Keessattuu dhaloonni ammaa kun qaxaleewwan kun jechaadha. Dhugaa waliin himatan. Waliin himatina. Abbaa warraa kee hin himatin. Amala badaa qabu sumatu sirreeffata mana keessatti gaadaa keessatti situ sirreeffata abbaa manaa kee.
Haadha manaa kee amala badduu qabdus immoo maal goota sumatu gaada keessatti mana keessatti sirreeffata. Malee loltee miti. Dhiifamaa lolanii miti haadha manaa ofii kan sirreeffata wanti isinii galuu qabu. Jaalalaan, gorfachuudhaan, jaallachuudhaan akkasittiin haadha manaa keessa wajjiniin jireenya ho'ituu jiraattu. Abbaa warraa keessa wajjiniinis jireenya ho'ituu jiraattu. Wal jaalattuu bara keessan hundumayyuu otoo wal jaalattanii lafa kanarraa addunyaa kanarraa godaanuun akkuma jirtu hin godaantu. Tara wal duuka qajeeltochaadha. Ergan tokkos qajeeluun hin jiran beekamu. Sila kana ta'eefi isuma kana jechuun barbaada obboleettii kiyyaa sagalee kiyya kana yoo dhaggeeffatte ofuma keetii waan gaarii irratti hojjedhu, waan gaarii agarsiisi, waanuma baqqaa keessi isaa mo'attu itti argisiisi. Kana itti argisiiste si jibbuun ammaan booda dhaabbata, si loluusaa sin dhaabbata. Ani kan na dhibu namni ijoo akkamitti haadha manaasaa jibbaa? Namni ijoo akkamitti haadha manaa? Dhugaa rabbiitii namni akkamitti haadha manaasaa rukutaa? Dullaadhaan qabeetu moggaa rukutuwan. Tokko immoo jirtu dubartoonni iyyuu waan baay'een argichaadha. Abbaa manaa isaanii waggaa bakkee jiru jechaadha. Bakkee siyaata bakka barbaade nama wajjin gizee jiru jechatti hin deebisinaa. Abbaa manaa keessatti tokko amma jecha maal godhaa? Dolba godhee waarate jechi jedhaan. Yeroo sanaa kaasee inni keessaa si jibbaa deema. Tokko immoo haadha manaasaa nama biratti dubartoota biratti haa ta'u, ollaa biratti haa ta'u, bakka kamittuu haa ta'u nama gidduutti maal jedhaa seetan? Jahee cabsuun jedhaan. Haadha manaasaa inni fata nama biratti. Maaliif fatta nama biratti? Gorfattuu gaadaa kee keessatti mana kee keessatti wajjin qabdu mana miti wajjin qabdu bultii miti. Eenyu sin dhagaa hoggaa sana waliin gorfattani nama biratti walifattan. Tokko immoo hoggaa nama biraa wal jaalata. Abeet eenyu sheekoo bareeddu sheekoo malti sheekiyya jedha. Abeeyya jaalala isaa hoggaa sana jechaadha. Hoggaa manatti ol deebi'e immoo maal seetan? Yaa gubaasa. Wal gubu isaan immoo manatti ol deebi'anii. Alattis jaalalli kee jaalaluma manaa sana haa ta'u. Manattis jaalalli kee jaalaluma alatti jaalattu sana haa ta'u. Nama biratti waliin ifatina. Nama biratti waliin xiqqeessina. Isin jechaan gaa'ela abbaa manaa fi haadha manaa jechuun dhagna tokko waan isiniin jedheef wal salphisina wal jaaladhaayi. Ati inni dhiiraa inni duttus immoo inni loltus immoo loluu kee qannasi. Gorfadhu. Haadha manaa kee gorfadhu. Ati dubartiin ishiin loltuu mana keessa deemtee hin jedhin maalan gungumtu. Atis immoo abbaa manaa kee gorfadhu. Boonsaa koo jedhiini. Anus hin jaaladha jedhiini. Beektaa kanarra sinitti hin tarreessu. Sinuu beektu. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa naaf jiraadha siniin jedheen jira. Egaa barnoota itti aanutti immoo gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Gaaffii keessan laalee siniif deebisuu danda'a. Obboleettii keessiif deebi'e jedhee yaada sagalee koo kana dhaggeeffatte siif hin deebi'a. Abbaa warraa kee irraan booda siin hin lolu, sitti hin dutu, miidiyoota tokko laalchisii akkasumas illee yaada gaarii qabaadhu siin jedheen jira. Yaada koo kana waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Hordoftoota koo baay'ee siin jaaladha. Sheerii laayikii gochuudhaan na jajjabeessa. Koomentii illee yaada qabdan kop godhaatti naaf barreessa. Naaf jiraadha. Umurii dheeradha. Shaaloom yeroo gaarii. Amattuudhaaf gomaddu seetana nu jibbitu jalloota qaaneessitee iddoon finaanuuf laatte gaariidhatti ba'eessa nu taftee mudda keessa ati maatii sirriidha si hubannee